naannoo Oromiyaatti piroojeektoota garaagaraa rakkoo hawaas dinagdee uummata naannichaa hiikuu danda'an kumni 27 ijaarsi isaanii xumuramuun tajaajilaaf qophaa'uu itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii himaniiru. Raawwii piroojeektotaa ilaalchisee ibsa har'a miidiyaaf kennaniin mootummaan naannoo Oromiyaa piroojeektoota yeroo qabaman keessatti ariitii qulqullinaa fi baay'inaan hojjechuun xumursiisaa jiraachuu himaniiru. Naannichatti bara kana dhimmoota nageenyaa, hojiilee misoomaa fi piroojeektoota xumursiisuun dhimma xiyyeeffannoo mootummaa ta'uu himanii nageenya waaressuu uummata abbaa nageenyaa taasisuun hojjetameen sochiin dinagdee gufannaa malee akka itti fufu taasisuun nageenyi waaraan argamaa jiraachuus ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota sadan tokko irratti xiyyeeffatee hojii hojjetaa jira. Kanneen galmaan ga'uuf immoo bu'uuraalee misoomaa karaa guutuu ta'een baay'inaan qulqullinnaa fi keessattuu immoo ariitiin uummata biraan ga'uu fi tajaajilli uummataa kennamu si'ataa fi qaqqabamaa akka gochuu danda'u waan sadan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Tokko waa'ee nageenyaati. Hawaasni keenya akka nagaan bahee nagaan galuu danda'u gochuuf yeroo isaa guutuu misoomarra akka dabarsuu danda'u sosochiin dinagdee gufannaa tokko malee akka socho'uu danda'u geejjiba dabalatee hojii baay'een hojjetamaa tureera. Kana danquuf immoo humnoonni baay'een keessaaf alaan aggaammii gugurdaa geggeessaa turanii jiru. Haa ta'utti garuu qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin qindaa'uun hawaasa wajjin keessattuu uummata abbaa nagaa gochuun hojiilee hojjetameen rilaatiivlii yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti nageenyi tasgabbaa'aan waaraan fiduun danda'amee jira jechuudha. Kana hojjennu bakka tokko tokkotti ammas rakkoon hin jiru jechuu kenna. Rakkoolee asiif achitti warri ergamanii bitamanii nagaa hawaasaa booressan uummata nagaa irratti tarkaanfii mallee warri fudhatan tokko tokko dhokatanii bosona keessa socho'anii miidhaan qaqqabsiisan akkuma jirutti ta'eef. Isas raayyaa ittisa biyyaa keenya wajjin ta'uun humnoota nageenyaa keenya wajjin ta'uun hojiilee gurguddaa hojjetameen yeroo ammaa kana karaa hiika qabu nageenyi hiika qabuu fi waaraa mootummaa naannoo keenya keessatti fiduun danda'ameera jira. Waggoottan arfan darbanitti naannichatti piroojeektoota 71,647 xumursiisuun kan danda'ame ta'us obbo Awwaluun dubbataniiru. Waggoottan arfan darban kana keessatti piroojeektoota 71,647 xumursiisuun tajaajilaaf fi hawaasaaf banaa gochuun danda'amee jira jechuudha waggoottan darban arfan kana keessatti. Kun harka tokkoon hojii nageenyaa hawaasa keenyaa eeguun harka tokkoon immoo hojii misoomaa irratti ciniinnannee hojii hojjenneen bu'aa dhufe jennee fudhachuu dandeenya. Keessattuu bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffanneeti. Daandii irratti, bishaan irratti, mana barnootaa, fayyaa, jallisii, hidha bishaanii keessattuu bishaan wal qabatee hidha bishaanii irratti hojiilee hojjetameen injifannoo gurguddaa waggoottan darbe galmeessuun danda'amee jira jennee fudhachuu dandeenya. Mootummaan xiyyeeffannoo piroojeektoota yeroo qabaman keessatti xumursiisuuf kennee hojjechaa tureen akka naannoo Oromiyaatti bara kana piroojeektoota garaagaraa rakkoo hawaas dinagdee naannichaa furuu danda'an 34,922 qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 44 ijaaramaa turan keessaa piroojeektoota 27 yeroo ammaa ijaarsi isaanii xumuramuun tajaajilaaf qophaa'uu himaniiru. Bara baranaa bara 2017 kana bifuma wal fakkaatuun xiyyeeffannaa kennameen Oromiyaa keessatti piroojeektoonni qaama garaagaraatiin tajaajila garaagaraatiif oolan keessattuu bu'uuraalee misoomaa akkuma duratti isinii kaase bishaan, daandii, ibsaa, fayyaa, jallisii xixiqqaa dabalatee jechuudha. Manneen barnootaa mootummaan humna hawaasa keenyaa humna walootiin piroojeektoonni 34,922 qarshii biiliyoona 200 fi biiliyoona 44 fi tuqaa 45 ta'an hojjetamaa turaniiru jechuudha.
kun ka barana bara 2017. Kana jechuun baay'inaan illee qulqullinaan illee qarshiin illee raawwiin keenya dabalaa jiraachuu isaa agarsiisa. Kana qofaa miti raawwiin keenya kun kan agarsiisu baraabaratti rakkoon nageenyaa fooyya'aa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Baraabaratti rakkoon dandeettii raawwachiisummaa gama piroojeektiitiin qabnu dabalaa jiraachuu agarsiisa jechuudha. Waggaatti qaqqabamummaan hawaasa keenyaa yerootti dabalaa jira jechuudha. Uwwisni bishaanii keenya qulqullinaan dabalaa jira. Qaqqabinsi fayyaa hospitaalaa ta'uu, keellaa fayyaa ta'uu, dhiyeessii qorichaa, inshuraansii fayyaa dabalatee hawaasa keenyaaf dhiyeessaa jirru baraabaratti dabalaa deemuu isaa agarsiisa jechuudha. Akka waliigalaatitti bara baranaa piroojeektoota 34 duratti kaafne keessaa piroojeektiin 27 fi 280 parsantiin 78 qarshiidhaan immoo biiliyoona 212 ta'u amma xumuramanii eebbaaf qophaa'anii jiru. Piroojeektoota bara kana hojjetamaa turan keessaa dhibbeentaan 73 humna waloon kan hojjetaman ta'us himaniiru. Kanaaf piroojeektoota 34 kana keessaa waan nama ajaa'ibu parsantiin 73 yookaan immoo piroojeektiin 24 fi 286 qarshiitti immoo biiliyoona 100 fi biiliyoona 80 ta'u humna walootiin hojjetame jechuudha. Hawaasa keenyaan hojjetame. Uummanni keenya buusii garaagaraa walitti buusee hojii hojjeteedha inni. Parsantiin 70. Parsantiin 27 ta'u immoo mootummaa fi qaamolee birootiin kan hojjetamanidha. Kana jechuun humna waloo keenya hagam takka itti fayyadamnee misooma biyyaatiif imala badhaadhinaatiif oolchaa akka jirrudha. Kanaaf humna walootiin maal hojjenneedha keessattuu kenna tajaajila lammummaa humna waloo keessaa tokko kenna tajaajila lammummaa. Maaltu hojjetame jennee ilaallu keessa isaa gallee mana barnoota ijaarsa mana barnoota keessattuu mana jireenya barsiisotaa dhiifama. Mana jireenya barsiisotaa 11,668 ijaaramee jira. Barsiisonni keenya keessattuu baadiyyaa keessa jiraatan mana barnootaa achi taa'anii barnoota qulqullina qabu xiyyeeffannaan dhalootaaf karaa guutuu ta'e humna isaanii beekumsa isaanii dabarsuu waan qabaniif manni barnootaa ganaa hojjetamee jira. Ijaarsi mana barnootaa amma lakkoofsa isinii kaasee kun mana barnoota bu'uura boruu 5,000 karoorfannee kana keessaa 478 Oromiyaa keessatti bara baranaa qofa bu'uura boruu jechuudha. Mana barnoota bu'uura boruu 478 ijaaramee jira. Ijaarsa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa 876 haarawaa ijaarreera Oromiyaa keessa. Uummanni mana barnootaa ijaaree faasiliitii guutee teessoo galchee mootummaan immoo barsiisaa qaxaree fi kitaaba dhiyeessee addaan qoodamnee jechuudha sheer goone. Addaan qoodamnee manni barnoota sadarkaa tokkoffaa 876 akka naannoo Oromiyaatti bara baranaa humna waloo kennaan ijaaramee jira. Istaandardii mana barnootaallee fooyyessinee jira. Manni barnootaa ijaaramanii umriin isaanii waggaa dheeraa lakkoofsisanii dulloomanii keessattuu itti barachuuf mijataa hin taane 3,429 haaromsamanii jiran jechuudha. Manni barnootaa ganaa bara baranaa haaromfamee jira. Kunis humna hawaasa keenyaatiin kan hojjetamee jira. Sagantaan itti aanu sagantaa eebbaati jechuudha. Kanatti aansinee sagantaa eebbaatu jira. Sagantaa eebbaa kana keessatti marsaa lamaan eebbi kan gaggeeffamu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Marsaan tokkoffaan torbaan amma jirru kana dhuma yookaan sanbattaan dhufu kanarraa kaasee hanga waxabajjii 30tti kan gaggeeffamudha. Marsaan lammaffaa immoo ji'a adoolessa walakkaarraa kaasee ammallee ji'a tokkoof eebbi marsaa lamaan kan gaggeeffamudha. Kanaan alatti sagantaa eebbaa hin qabnu. Sagantaan eebbaa marsaa lamaan akka Oromiyaatti gaggeeffama. Dhakaan bu'uuraa kaa'amu hin jiru Oromiyaa keessatti. Piroojeektiin otoo hin xumuramin eebbaaf tajaajilaaf banamu hin jiru. Piroojeektiin adeemsarra jiru hanga xumuramutti wanti eebbaaf jennee godhamu hin jiru. Kan biraa sagantaa eebbaa kanarra diggisiin addaa hin jiru.
karaa adda ta'een piroojeektoonni tokko tokko sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaa addaatiin kan geggeeffaman yoo ta'in alatti diggisiin kanaaf ba'uun jiru baasiin biroo kanaaf ba'uun jiru dhandhee uummata waamnee piroojeektoota kana tajaajila banaa ta'uu isaa qofa uummatatti kan ibsinuu fi dhakaa bu'uuraa kennee odoo hin taane xumurree rivaanii kunnee tajaajilaaf banaa goonee eebba boodallee piroojeektoonni kun yeroo dheeraaf hawaasa keenya akka tajaajiluu danda'an gochuuf hojiin kan hojjetamaa jirudha. Piroojeektoonni amma eebbifaman kunniin gosa lama. Tokko buuleeyyiin jira, lammata immoo haaromsni jira. Buuleeyyiin jechuun kan waggoota 2, 3, 4, 5 irraa naanna'anii hanga baranaatti dhufantu jira. Barreen gaddaa calqabanii kan barana xumuramantu jira. Waggaa 3, 4 durallee calqabanii kan barana xumuramantu jira. Piroojeektoota kana keessa piroojeektoonni buuleeyyiinis kan jiru ta'uu isaa baay'een isaa immoo gara parsantii 80 kan ta'u immoo piroojeektoota haaraa kana keessaa immoo parsantiin 73 hirmaannaa hawaasaatiin piroojeektoota hojjetamanii baasii hirmaannaa hojjan humnaan maallaqaan beekumsaan maashinariin karaa garaagaraatiin hawaasni keenya walitti baasee hojii hojjetu jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf akka waliigalaatti raawwiin piroojeektoota keenyaa kan bara baranaa kana fakkaataa itti aansinee akkuma dura isinii kaase sagantaa eebbaati. Sagantaa eebbaatti aansinee immoo raawwii keenya kan bara 2018 kan itti fufnu ta'a jechuudha. Kana fakkaata. Galatooma.